ها فتيا بقنا قال جوار جلا ملت جوار جلا مال تبو جوار مال ولا مال جلا والله مال يو جوار سكب سيد جوار همان دندو أمبورين قد اتباع والله بالله جوار أنا متي كوفوتي ينقبسي مال تات جوار مال نقبسي نبو أفر سولا كوسا كده أبامت جنة شود أبك أمنا أنا اللي وان دبني اسمي بيكا سينجريان أنا وانا كان راد دبر أسيبله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتومان أكمل كم مودن دايو أتجت موتومان سعود عربية بولشو فتيات يو جت فكينيا موتومان يكون يوك أمي بيجتين تلين ونوغنم تبر بيجتين بدي بر. نساتين فتيا هم جتو يو شاب يا سرقة بيجان بدي. No. Asa wai tunadu fewa muzamila marefi tana tuke rabai wai dubbachu berbada. Oromo wan tadi lagi. Numa sadinya. Tu jecha yite fayda dabde jawar birani lege yite dabde war soddati nunya daete war sodda lega baya farso riya ditti mana tikresani asir adallam ne angon guddan kaisati yite khalas amma akira mal taate ve tamme nu tiyarti mililik kadu egarte mililik kadu abbate mote mililik tanasna yone lijoch yazu jira irtam اسمي أجرتي جرا اسمي برادمي بورسي لطفني مي هبان بربادنا لطفو قال جالش اندي انزري ابي فتيا لا إزيما تكفى الرتي إن صداتنا تمتا كان أمتا بقى أنا مو ناتك ناتي صدات من أن إنسى قبادي إنما تكن صدات دوان جواريوسي كابسي سندن دين إنما تك كابسي سندن دون أمانوان مال نقابسي سابو جوار مال tapi kau orang jalan je tapi kau kopni kau mal tu nak kau fizi adunya kanarra sura wai barakuma lama didami sadi mo didami lama kese kaba me wai gaddi se atto ta gari kamne da mucha me sha ki yede ngadda me like fakka to mi lisa mucha no game ka dura ko tesun gale wana sijib bisa nama agarte wallahi lazim an jawar di sama le na godi garu baka mudin ke amma chorrobe jirama babbade jirama ti ibada rabbi ko fatte mal lage jawar dage fad gafu magabu e galu du fe generalo ta saudi ke sattin akka barbadani jira daleni waraka mat sattawa amman waraka maratu ma kam waraka fanyu ma kam waraka shankam wallahi waraka shankam na waraka sigala bedi lage Duriya lufuma kabamne na namichi nama shani ingene jange ne da warra holoti se jala ya ukana arge like mattu iti gobas dadda tima bakake Time Dr. Abiy harka Dr. Abiy rukuchiise jechuuni harki Dr. Abiy aanaa irra jira. Harki Dr. Abiy federaala irra jira. Harki Dr. Abiy ganda irra jira. Harka Dr. Abiy harka isaati sun. Harka Dr. Abiy jechuun isatti jiru sa masaraa jiru sana miti. Kanaan maafiyaan boo keessaa sana akka jawaaritti dhabamsiisee harka Dr. Abiy rukutee dhabamsiise. Eeganni isaati jechuudha. Dhugaa rabbii bu'aan buuse kana wooma lafa jiru bar. Ilaal maafiyaan sun waggaa hedduu dhokatee nama saaxilaa ture. Icciitii sana eega irra ga'ee jawaar. Maafiyaan badhaadhinni habibi badhaadhinni seeraan deema. Caasaa qaba. Wanti TikTok irraa dhagee hojjetu abbaa gidi dhagee. Isa walirra bu'ee ta'uu danda'a. Miidiyaalee gurguddaalaan. Walirra bu'ee ta'uu danda'a. Gowwoomin kanarratti. Kunis akka inni barbaadamu beekees ta'uu danda'a Jawaar kan poosti godhe Jawaariin akka taphatti hin ilaalin nama siyaasaati maafiyaa callaa. Galatoomi ilaalgaa walii gallegaa akka inni barbaadamu tarii beekeeti jara keessa jira jechuudha dursee beekuu danda'a. Akkas. Humna qaba jechuudha. Dursee waan raawwatamuu jedhu beeka taanaan namni kun jabaadhaa quba qabaa dhuga. Jawaar laafaadha namni siin jedhee jira. Jawaar ko Jawaar. Kanaafani waan kun duratti ta'u dursee beeka jechuun bar waan guddaadha kun bar. Waan kun duratti ta'u deema. Karoora badhaadhinni qabu fuulduratti beeka. Kana jechuun gaa fagaate katasu nu bulchaa jira kakkana taanaan. Karoora mootummaan qabu fuula duraa beekaaf dubbata dursee dubbata yoo ta'e. Egaa gaa cimaadha kanaaf iyyuu ragaa baatee bar. Ilaabo waa tokkotu jira ijoollee. Jawaari zaachetti biyya rabaa kana keessatti kaase ajjechaa dhaabeera yeroof taatus.
yeroo taatu walajjeesuu dhaabee namni ayyee dubbadha ayyee. Jawaari faayidaa buusee dhiisee sagara biraa ani isa keessan galu. Waa'ee ijoollee biyya kana keessatti walajjeessan irratti parsantaa 20 bu'aa faayidaa godhateera dubbiin inni dheengaddaa waa'ee ijoollee biyya kana keessatti walajjeessu keessa seene. Parsantaa 80 immoo miidhaan bu'aa tokko. Jawaari asaan sabdi sobaa jetteeti illee dubbataa turte. Maal sobaa? Asaan sobaa miti na xumursiisi. Sobduudha jenneeti? Sobduudha Jawaar jedhaa turte. No, dhaggeeffadhu. Jawaar ijoollee dheengadda baallagaa ture karaa akkaawuntii feesbuuka isaatiin maxxansaa ture. Ijoollee sana tokko tokkoon seeratti dhiyeessuu hin danda'u taanaan lolli gara fuulduraatti lammata deebi'ee dhufu abbaan fedhe ijoollee kana dhaabuu hin danda'u walitti kutuu hin danda'u. Naaman abbaan fedhe Jawaar jechuun hin beektamiti sadarkaan akka biyyaatti qabu. Ijoolleen har'a Jawaar baallagee jennaan har'a osoo hin qabamin haftee jette bor deebitee yoo lola bantee jette wallaahi billaahi lammata abbaan fedhe ijoollee kana walirraa deebisuu hin danda'u. Kanaa achi ganaan wal qala ijoollee. Jawaar erga ijoollee kana raqee baallagee feesbuuka irratti maxxansee ajandaa tiktooka godhee jedhe maaliif biraa deebi'e? Ijoollee baallagee kana osoo dhimma ijoollee kana warra baallagee kana qabsiisee adabatti mana bakka adabbiin itti fudhatamuu qabutti hin kenniin jara adabbii irratti fudhachuu qabutti dabarsee laatiin maaliif dhimma jara hattuutti darbe? Maal dubbii tuttuqe? So namni akka Jawaar sobuun jiru. Wallaahi billaahi ani jalqaba yeroo Jawaar dhimma kana keessa seenu baay'ee natti tole. Maaliif? Ijoolleen gocha kana raawwataa jiran adeemsisaa jiran itti gaafatamummaa fudhatan yoo har'a adabamanii jedhani gara fuulduraatti namni xiiximbii solitti jedhu hin jiru. Garuu ijoolleen har'a kanatti baallagamanii zimbiloo feesbuuk akkaawuntii miliyoona meeqa irratti maxxansaa ture bar beekamtii kenneef ijoolleen kun faayidaa argatte beekamtii argatte. Ijoolleen kun beekamtii argatanii bar adabbiin tokko namni tokko dhaqee ijoollee kana harkaan hin qabne taanaan lammata lolli ka'ee jennaan wanni ijoollee kana walitti dhaabu hin jiru addaan kutullee hin jiru. Naaman. Namni akka Jawaar sobuun jiru namni akka Jawaar sobuun jiru jetti maal sobe Jawaar? Jawaar nama meeqa qabsiisaa turre jedhe nama baallagaa ture amma yoo naatti namni qabame tokko hin jiru meerra fidu. Meerra. Nama lama sadii qabsiisneerra jedhe eenyu qabame nama maxxansaa ture. Nama maxxansaa ture Jawaar. Nama lama sadii moo qabsiifnee jirra to'anneerra jedhe mee fidaa nama sana eenyu qabame? Hundi ijoollee baallagamee sana asirra jira eenyu qabame? Maal suuraa achi gargalee poosti godhaan jiru? Laa namni inni baallagaa ture feemasoota Oromoo nuti beennuudha hunda jira. Afarsoon kunoo hin jira. Toofikitu qabamuudha beechuudha yaadni kee? Sagalee irra bilbilamee? Obboleessi sagalee kee affaneera. Ila asirratti silumaa expectationiin keessan sirriin turre la kana amma bakki mucaan kun bakki inni dogoggore akka waan Jawaar akkumaan qabutti akkasitti yaadela akkuma uummata si dabalatee jechuudha la akka waan Jawaar caasaa qabu Jawaar caasaan qabu wanti inni gochuu danda'u isuma kana kun godheera kun bareedduudha sagalee ta'uun ijoollee kana saaxiluun eenyummaa jaraa miidiyaatti baasuun at least amma ummanni hundi beekera afarsoon eenyunni maarreen eenyunni ijoollee yakka kana keessa jirtu ummanni bareera kana irratti Jawaar gahee qaba ijoolleen amma booda ofirraa eegdi gontii gochuu danda'u inni kana kanaan alammoo abbaan aangoo caasaa saawudii keessa jiru ka hogganamu ka imbaasiidhaan hogganamu sun imbaasii fi hawaasa saawudii keessa jirutu ijoollee kana qabee seeratti dhiyeessuu danda'a. Sigadee? Akkas. Dhiyeessee nan dhiyeessee imbaasiin. Imbaasicha irraa eeguu qabda imbaasicha kaati push gochuu qabdu kaati jajjabeessuu qabdu imbaasicha hawaasni ka bira dhaabbachuu qabdu dhiyeessee caasaa waan qabuuf sigalee dhiyeessee Kono Usmeen asala baaboo darbataa jira. Usmeen miti eekidha Usmeen miti harka keenya kennanne isatti geessine Jawaar caasaan qabu kana gochuu hin danda'u kana jala muri yoo ni danda'e caasaan alatti
illegal karaa ta'e ijoollee ijaareetti ergee wal ficcisiisuu ta'a immoo. Oi, Seera qabeessa. sabi jawar kuni. Abbaa gidde abbaa dandeettiin ni qabu. Abbaa giddi jalaa dabarsaa gidee tokko. Abbaa giddi jibbaanii fi hojiin tokko miti. Isa dhugaatitti muudhaaf taanaani akkuma tettee Jawaar caasaa tokko iyyuu hin qabu. Caasaan qabu waa tokko hin qabu sirriidha garuu harka mootummaatiin gaheera waan kana. Harka mootummaa geenyaan amma mootummaa hojii mootummaati. Kana booddee kuni hojii mootummaati. Garuu ati gizee hunda against Jawaariiti. Against Jawaar every time. Isa dhugaan sitti mani isa dhugaa gizee hunda waan Jawaar hojjetee fi zero kan isa gizee hunda kuni jibbaadha kun. Wallahi jibbaadha. Malee waan biraa miti kun. Malee amma Jawaar silxaanota kun qabu sirriidha silxaanuma qabu achi garuu harka mootummaatiin gaheera waan kana. Mootummaan gaheera kana booddee isin ilaalla bakka bilchiginnaa ilaalla kana booddee isin ilaalla. Kana booddee isin ilaalla kana booddee isin itti fufaa. Isin ilaalla erga keessaniin gaheera. Gaasee itti fufaa. Dakka qoy. Sana akka bakka wanti barbaadamu wanti Jawaarraas tokkummaarraas nama sooshaal miidiyaarraa hundarraa barbaadamu harka mootummaatiin gahudha. Kana booddee mootummaatiyyuu fudhatee waan jiru godha malee. No. Akkasin jettan miti. Wallahi Jawaariif isin garagaradha. To be honest. Dakka dhaggeeffadhu. Seeraan gaheera natti jedhaa jirtu ijoolleen kun yoo qabamanii qaama seeraatiin ila wanni takka wanni jechuu barbaadu Jawaar Qeerroo waa si gaafatu. siyaasa isaa cimuu danda'e. Utuu ati hin dubbati waa si gaafanna dubbiitti hin deebita. Eshi Mucaan isaa inni jigee suni gallakkifamee saamni akka binamu Muzammil. muzammiliin. Muzammil gadi amare wartaa seenee jira eessa gadhiisa. Maal taati ati? Eenyu qabe muzammiliin? Amoobsaa keeruu koo qoy. Qoy keeruu koo isa gaafannaa keeruu koo naafsa. Maalitti keeruu? Qabamee mana hidhaa jira qabamee. Viidiyoo nan dhagallakkisee hoo? Isa agartee jirta laayivi. Viidiyoo bari jaartii isaa jirti bari jaartii isaa ta'uu geettee jirti. No. Qeerroo. Waa amma mee warri kaan ani ilaale AI dha jechuutti dadhibe qeerroo irraa hubannee haasaatti darbina inni kaan qoosaadha. Qeerroo amma viidiyoon gallakkifame sun AI dha moo qabamee hin bahe jedha feekii dha moo namni qabe daandii Itoophiyaati. Akkana garas deebi'uu hin danda'u. Wanni yakkinni garuu dhugaadhuma qabameera wanti kun noormuma qabamee jira siin jedha bara. Wallaahi warra hin baasirraa hin dhagayani. Okay, ishii waraabe kana eessa taa'inu waraabe? Viidiyoo viidiyoo gadhiisa dhiisi laayiviin osoo isa argitee jiraate yaa kunis jechuu dandeessa garuu viidiyoo taate viidiyoo arma duraa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a jaartii isaa gadhiisuu dandeessi yookaan namni biraa kan iimeelii isaa harkaa qabu gadhiisuu danda'a sun hin beekamu. Osoo laayiviin argitee shakkii keessa galta malee anis qaama mootummaa asii irraa illee akka nagayetti inni mana hidhaa seenuu እንደውም qabuudhaaf ari'aa turanii harkaa ba'uuf miliqee dhukaasa itti banaa akka turanidha kan nagaa ture. Dhageettiin sun hangamnu kanaaf qabamuun isaa sirriidhuma jechuudha hin baane jechuudha gaanu afoo haadha kaawwate qeerroo ko ayyee gara yaada keenya yakka gana ga'uun himatamee osoo ani qeerroo maaltu na dhibe beektaa biyya kanatti tokkoffaan hin beeku mucichima juula ta'ee muqima ta'ee hin beeku haa ta'u garuu majuula namni tokko yoo gadi lakkifamu utuma yakka hin qabaanne majuula ta'an akkamitti gad lakkisu qabanii jechuun utuu basmaan godhinoo kifiliin jalqaba yakkaan alatti qabanii basmaan godhin minaamin godhanii yoo baasan malee namni guyyaa 6-7 mana hidhaa keessa taa'ee gad lakkifama majuulli tokko jechuunis gaaffiidha. Tarii AI viidiyichi akka waan AItiin hojjetameeti AIin nurkaa gaseera waan ta'eef haa ta'u garuu ani eegati qabameera jettee laamma xiqqoon shakke duraan hin qabamne eenumaan fudhee inumaan hin qabamne een fudhee. Tokkummaa yaada qeerroo qofa osoo hin ta'in yaada koomentii ijoollee silaali. Tokkummaa qeerroon
Qeerroon achi jira ilaal warra komentii osoo hin taane qeerroon nama qaamaan magaalaa tokko keessa jiraatani. Magaalaa tokko keessa yoo jiraatan sababa walitti bu'anii jiran ta'eetu akkuma namni isa jaallatu namni isa jibbus jira. Qeerroon kanaan wal ilaalchisee qabameera odeeffannoo dhagayeera jechuus hin danda'a. Sana qofa dhageeffa akkuma abbaa giddiitiin Jawaariin jibbaa jirta jettanii innis jibbaadha haasa'uu danda'a akkasitti fudhadhaa kaminnoo. Maa viidiyoocha isaanitti dhufeere? No jibbaa mitiin kun amma maaltu jira sii galee viidiyoon dhufee dhiisee kana booddee hojiin kuni hojii imbaasiidha bakka kan qabanis kan dhiisus imbaasiitti gaafatamuu qaba kana booddee hojii Jawaar miti. Das imbaasii. Imbaasii. So abbaa giddi silkii kee ol kaasi xiqqoo siin dhaga'amu sagalee. Abbaa giddi atiif Jawaari koo tokkom sa'aatii kana atis Jawaaris tokkom mootummaan biyyi nama mootummaa qaba mootummaatti dhiyeesseera. Jawaar paarii qabuuni mootummaatti dhiyeesseera kana booddee kan gaafatamu warra imbaasiiti. Warri imbaasii qabsiisanis sobduun jaraadha jechaadha kana booddee. Ilaal dakkan dakka maal yaada kee irratti ilaal imbaasiin akka Jawaar nurra dhiibbaa uumuu danda'u eega hubate Jawaar irraa fudhate sagalee nuti taane caalaa sagalee Jawaar ta'etu dhiibbaa uumee imbaasii biraan ga'eera. Ooluudhaan dubbanna ta'e nuti ta'a turre ka sagalee barreen gadaas ta'a turre baras ta'a turre. Sagaleen keenya sun qaqqabne garuu tokke waa tokkoon si dhaggeeffachiisa tokke qoy ati wallahi waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa irratti rukutamuutii qabamu ga'een ati hin kaffalin hin jiru viidiyoo waggaa 3 kanaa taasofte dhagaidha gaafa jarri jalqaba wal qaluu jammaranu abdii bilisummaa jettee fincalaa jettee jaraa farsoo jettee walitti fiddeste addaan miti. Akkuma abdiiti taateeti gadda gaafa dubbataa turteesti egaa kaleessas dubbataa turte kun hundinuu akka gara nagaatti fuula deeffattedha kasirraa mul'atu nagaan hunda dursaa nagaan filannoo hin qabu nullee kana namanna nagaan filannoo hin qabu nagaanis immoo hunda dursaa namoota jiru. Gara viidiyoo 8 waraabee biraa qaba waggaa 3 kanaa keessatti jaarsummaa dubbatte isatti gadi baatee kurreeffatte waan kana ilaali. Nuti xiinxalaa siyaasaa naayyuu xiinxalaa siyaasaa jedhama dhugana yaadachiise. Wanni ati hin godhin hin jiru miidiyaa kanarraa dhugaa rabbitti kabajni si mala waa ijoollee Suudi Arabiyaa. Alaachise yeroo jarri wal qalanuu jammartee ijoollee kana walitti fiddee jaarsummaa dubbachuu irratti. Waa fidalan an waggaa kanaayis. Siiquunna si kennu koo beekamtii waccimaan si kennamuu qaba koo kana qofaa miti viidiyoon ati gaafa jarri jalqaba wal qalanuu ilaa kana dhaggeeffadhu qoy. Ati garee sana keessa jirtaa garee nama qabee awwaala nama buuseessaa keessa hin jirtu miti. Wala arsi wala wallo takatti si kacala kota takatti si degaro ani birisa hunda ke kasara wala wallo wala arsi takatti jiran degaro gaafa jarri jalqaba muka walitti kaanu mucaa maal jedhamu sana mucaa Sulumaan jedhamu sana gastii galchite gaafachaa jirta maaliif wal qaluun barbaachisa wallooni farsin jette ga'een ati hin taphatin hin jiru garuu dhageettiin kan Jawaar ifa bahee jira Jawaaris beekamtiin otuu sii kennee laalchan qaban. Namichatti nurraa humna qabdi jechuudhumaaf namichi Jawaar jedhamu paaworii qaba gaarabbii tapuura seeqanaatti. Tokko wanni jechuu barbaadu ani keessattuu namoonni ammas keessa jirtan abbaa giddis dabalate abbaa giddii nama guddaadha nama bilchinallee qabu. Jawaari wajjin siyaasaan isaa wal faallaa ta'uu danda'a. Garuu waan abbichi dalageen waan gaarii inni dalage gaarii daladde jechuu namni akka isaa kun jechuu yoo hin dandeenye ka biraa immoo jechuu hin danda'u. Paarsinaalitti dhimma dhuunfaa walirraa qabaatan jedhee yaadu yoos qabaatanis ta'e waan dalagame waan gaarii dalagame gaarii dalage jabaadhu yoo jedhan waan kun akka bakka qabatuuf yookaan namoonni rakkoo kana dalagan rakkoo kana akka itti deddeebi'anii wannan gooneef gargaara waan ta'eef abbaa giddii keessattuu sirraa waan akka kiyyatti sirraan jaalanne wanna kana waan baduus qabu waan ta'eef akka biyyaattis akka sabaattis maqaan nu badaa jira. Wanni kun waan nurraa baduu qabu waan ta'eef waan kana gargaartee jabeadhu jechuu qabda malee imbaasiis ta'e isas ta'e namni kamiinuu haa ta'u waan kana yoo nurraa balleessee barbaadan. Yookaan beekamtii baluu kennu osoo hin taane kanaaf nama hojjetu tokko yoo wal ila atamma fakkeenyaaf muka murtaa jennu sigalee waraan falaxaa jirta kasi falaxisu immoo tokko kan biraani jira jara lammanuu haga gahee jaraatti jabaadhaa yoo hin jenne inni falaxuma filacaachi lafa kaa'eesii jalaa deemala warra lafarra hojjetaa jiran dhiistee hunda marti yoo nama tokkotti kennite inni lafarra hojjetu si dhiisee deema.
An kanan jedhaa jiru inni gahee hin qabu yookiin immoo jajjabeeffamuu hin qabu miti. Galee likkiidhaan godhaadha hundumaafu. Imbaasiis jabeessa hawaasa keessattuu hawaasa Saawudii keessa jiru. Maaliif kan lafarra hojjechuu danda'u ijoollee wajji amma tokkummaan badii yoo qabaate tokkummaan yoo Oromoo irratti daba hojjete eenyuun kan dura nu gargaaruu danda'u ijoollee tokkummaa waliin nyaattee dhugdu isa bira kan jirtu bar ijoollee Saawudii keessa jirtu ijoollee Riyaad keessa jirtu ijoollee bakka teessoo bakka inni nyaatu bakka inni dhugu bakka inni ciisu beektu ijoollee keenya santu nu gargaaruu danda'a hawaasa jechuun jara kanadha jarri kun immoo eenyutti tuqomaa kennu eenyutti gabaasu imbaasitti gabaasu imbaasii illee jajjabeessuu qabda akka inni hojjetu waan kan akka nurraa citu yoo barbaade achi sagalee dhaka inni ta'a Ameerikaa taa'ee Jawaar asitti waan tokko gochuun qabu hin danda'u maaliif imbaasii jira sagalee ta'umsa bareedduudha beekadhu sana kreditii owwachaan hin jiru waan sagaleen inni kenne bu'aa qaba ibbatti hin kakkaasaa uummata miira keessa galcha si jammar ajandaan humti ilma namaatu Oromoo tokkotu gorraamem laayivii irratti kana ol wanti si gaabbisiisu jiruu kee kasi jibbisiisu hin jiru maan Oromoo miti jedheera galee Mira kana tu ummata keessa jira kan afarsuun maara koo qaba viidiyoo ma tokkoon geessitee xaraarra keessaa bar sanii miti dhiiqii kanaan immoo akkamitti lafarra hojjetama eenyu wajjin hojjetama eenyuun jajjabeessuu qabda eenyuun kakkaasuu qabda eenyuun ni kan lafarra jiru kan mootummaan Saawudii ka dhaga'u eenyu wajjin wal qunnamtii kan qabu eenyu wajjin caasaa wajjin caasaan eessa jira Saawudii keessa jira eenyuun ni caasachi hin baasiidha digalee ijoolleen kun akkasiin likkii galtu ijoolleen kun akkasiin seera qabatu akkasiin seera kabajtu ka gochisiisuu danda'u eenyuun hin baasiidha nama yoo badii qabaadhe eenyuun kan nagafachuu danda'u mootummaa Emiraatiin alatti imbaasitu tuqqomaa kenna namichi kun aboo afaan jarri hin beekne jarri afaan Arabaa dubbatu afaan Oromoon dubbachaa jiru digalee translate godhee kan itti dhiyeessu eenyuun imbaasii as jirudha imbaasii kana qabachuun dirqama kreditii kennuufiin dirqama kasanaan alatti imbaasiin alatti immoo hawaasa Saawudii keessa jiru Abba Giddi, what is your profession? Profession in Kenya, Abba Giddi? I am pharmacist, Habibi. Pharmacist, yeah. You are a pharmacist, yeah? Jawaar immoo politician kanaafuu politikeenyaadha. Hojii isaati kun sigalee imbaasii kan puushii gochuu qabu kan akka Jawaarii nama akka sanaati. Sana malee imbaasiin gaffaatu malee kan jiru Itoophiyaan imbaasii eessattuu biyya Ameerikaattis, Yuurooppaattis, biyya Arabaattis yoo ati puushii goote malee jarri guddaa ga'een qaban. Ijoollee miskiina waraqata barreessifachuudhaaf hidhattee makaraa meeqa argitee deebiti. Wukilinnaadhaaf ilaamoo ijoolleen nuti biyya Arabaa jirtu isin bira jirtu suni kiliraansi poolisiidhaaf gizee meeqa irratti rakkataarti. Puushii godhama malee imbaasiin hin hojjetu sheedhe. Kanaafuu haala namni puushii godhu hin hojjetu. Kun amma Jawaar puushii godhaan hojii jalqabanii hin taane kana. Ilma namaatiin akkuma kan kee Oromoo no hojii jiraati. No you profession ila inteetaan professionii koo faarmaasistiidha. Qoricha sitti qoricha gurguruu dandeessan. Qoricha gurguruu hin danda'u. No. Qoricha gurguruu hin danda'u. Kanaan dhuguu komannu immoo anis atis tokkummaanis hundi keenyaayyuu komatamuu qabna. Haga hojjechuu qabnu haga kurrifachuu qabnu. Kan kee community to be honest kan kee community ala jalqabaa softee ofii keetii you record sana dhaggeeffadhu waan haasofte please arra deebii dhaggeeffadhu I don't know maybe simmeetaawii taatee haasofte ta'ee hin beeku malee yookaan qalbii haasofte ta'ee hin beeku malee you was wrong the way you talking haqiiqaa. Abbaan kun jawaaruna qabaachuu isaa amantaa naman. Habibi ila kanan jedhaa jiru akka jajuun inni amma hedduu kana deemaa ture sirrii miti over no. Sirriidha malee ilaal ustaaza meeqa kadhataa ture qeesiin itti bee sheekiin itti bee ijoollee kana waggaa meeqa asirra jirraa baaboo Riyaad faan namni ittiin bahee jiru ijoollee kana garuu ala Jawaar dhufu amma wanti kun at least imbaasiin keessa bahee ila agaye inni amma gochiinis keessa bahee live irra fidanii Oromoo tokko billaadhaan qalaniim Habibi kun eenyuun kaasa eenyuun nama du'ee kaasaa bar gochi kun aariidhaan maal finnan waa tokko finne kana ilaal tokkummaa naggi waggaa meeqaatii yaa jira Mubaarak iggoo meeqaatii jara hunduu yaa turani garuu waan fidan hin qaban ala amma isa ammaatu keessa bahela isa ammaan kun immoo keessa bahe inni kunis nama kaasa akka ilma namaatti jiraachuu si jibbisiisa akka namatti illee I know social media you jibbitee baata sa dhugaanni baranaa kuni wanta Oromootti dhufee social media si jibbisiisa garuu kan nu jenna asaa jiru waa'ee Jawaar irratti amma anyway ammas kanan jechaa jiru akka si hubattan kana
Jawaarin jibbuu yookiin jawaarin balaaleffachuu qofaa miti akkasiin kan hin qabu waan dhibbaa isaa Bakka credit 50-50 kennina bakka embaasiin keessa 50 fudhatu jawaaris 50 akka fudhatu. kan koo namni jawaarin qabsaa'e namoota muraasa si jammar gaafa inni mana hidhaa jiru. Erga inni mana hidhaatii bahe immoo inni of defend gochuu danda'a. Haasa'uu danda'a, of falmachuu danda'a, qabsaa'uu danda'a, achi booda wantan isa jala deemee afarsuuf hin qabu. Gaafa badii balleessu badiin isaa kun sirrii miti. Mira keessaa bahe. Jechuun ni Amma qabda. Jawaar kana keessatti Bikki awwalitti faarsuu Abbaa Giddi atama bar jawaaritti hin dubbatinii jechuu kennaa miti. Bakka inni dongore bakka inni balleesse kana balleessite jechuu ni dandeessa. Rakkoo hin qabu sun. Faaruu hin dandeessina. Inni hin balleessine amma isa kan karaarra maqsisuuf deemtamu sini. Akka tokkummaa kanatu isa karaarra maqsisuudhaaf wanni deemata. takka wanni si imbaasiin ergama biyyarraa lammiilee isii biyya kana keessa jiran rakkoo isii maalii si fuudhaaf qabattee dhufti damoozaan kafalamaafi Akkas. tajaajila wanni gootuuf dirqamatti kennamelleedha. Kun mirgayyuu miti dirqama qaban rakkataa bira dhaabatuun jechuudha. Warroonni ammas daadinnataa biyya kana keessa jiranillee kan Itoophiyaadha sirriitti dalagaa jiranii kominikeetii jabaa qaban baay'ee biyya kana wajjin daadinnata irrattis warri ijoollee kana dalagaa jiru jara jajjabeessaa waan gaarii godhaaran. Jawaaris mashee jara qofaanii miti imbaasii miti mootummaa biyya kana wajjillee nama kominikeetii jabaa qabudha. Nama harki isaa asii miti addunyaa kana guutuu keessatti dheeraadha. Karaatti deebisanii tula. Nama harki isaa jajjabeessitanu hundumaafuu gahee aga dandeessan. Parsantii shan. jechuun ani baay'isa wee hundayyuu ni beeka. Amma karaarra dhufteettan. Na fixachiiska ani jara ambaasiisoo taate waliinin dalaga waan ta'eef bareecheen beeka jawaariin illee waliinin dalagee jirallee yeroo biyya kana dhufullee wal argee jira hunda wajjinuu dalagee argee jira hundaanuu wal beeka. Hundi isaaniitu waan danda'u godhuu danda'an godhaa jiran. Jawaarii damni madaaluu hin jiru dhugaa dubbatudhatti. Harki isaa dheeraadha bakka hunda dhaqqabuu danda'a. Eenyu walitti odeeffannoo gahaa argata. Kuni muuxannoo waggaa dheeraa qaburraas ta'ee dandeettii rabbii kenneef ta'ee. Kanaafi jajjabeessaa malee waan kana wannan godhinaa jechuun. Qeerroo yaadni kee bareedaadha. Ani masgiida naqaafanii tokko carraa gizee tokko dhugaa dubbachuudhaaf qeerroonis dhugaa jedhee dakkaanis dhugaadha. Abbaan Giddiis akkatti hubatanitti dhugaadha. Ani gama kiyyaanii. Nama waa dubbaturra yeroo nama yeroo baay'ee ta'ee jecha afaan namaa keessaa wanti gaariinis wanti ajaanis ba'u waraabee lafa kaa'udha akka seenaatti. Sinii galee erga Jawaar ijoollee kana maafiyoota kana walitti qabee gaafa inni poostii godhuuti tuktukiin kunuu nagaa qaba. Suma haqiiqaa yoo dubbanne. Maal nagaa qaba obboleessa ijoolleen nama dhabdee Fixeen qaaga. Kanaafuyyuu jechuudha akka ilaalcha kan kootiitti ijoolleen ergasii baalagaanii akka barbaadan olaasa'an kan akka barbaadan iyyanu kan akka barbaadan utaalanu Jawaar poostii nu godha jedhanii tiyyi kurreeffachaa jiran. Amma inni wa bira waataa roon jennu. Kanaafuyyuu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa isaa sodhachuun gaarii miti. መራራ ታሪኳን በመድረክ ላይ ስታቀርብ መቶ በላይ የሚሆኑት የዓለም ቆነጃጅትና ታዳሚዎች ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው አብረዋት በእንባ ታጥበዋል። መቀመጫቸው በመነሳትም ለጽናቷና ዩቱብ irra dhaqe moo Abbaan Giddii? Dhugaa dubbachuudhaaf tokko jeequmsi isa jiraatu hadhiisus akka durii wanti yaada kana haddii kana manni warra bashee walitti iyyuu hin jiru. Amma ijoolleen ergasii waan kana hunda iyyanii gadi baanii kurrifatanu wallaahi erga gaafa Jawaar ijoollee kana poostii godhuuti namni hundi anarra yoom gaara jedheeti fuulleetti ofirraa eegaa jira. Namni feesbuukii Jawaar jala bulaa hin jirre namni jala oolaa hin jirre hin jiru. Warabbal kaaba bel haqiiqa dubbanna yoo ta'e jechuudha kallattii kaminuyyuu dhugaa qabu sudhos kun gaarii miti yeroo tokko tuktukiin sirraa deemaa natti fakkaata rabbi kayiriyaa godhu kanuma caarraanan qabu bakka koo nama galchi masgiida naqaafanii nagaan naa bulaa. Huttai dhooyi anta. Abbii tarseen qasama kan ofirraa dubbachuu qabu yuunu namni tokko bakka nuun bu'inaa. Tokkoffaa irratti wanni nuti dubbachuu qabnu Abbaa Giddiis ta'ee namoonnis keessatti hundi keessanuu nama nu waliitii beekumsaanis waa hundaanu kan mukki keessa
leo laaru nu imale sinimiti. Tokkoffaa waliin beekuu qabdan. Kan muki keessa rafaayiru bishaan sun nugin minaan sun nyaatiin kan keessa bulaaru nuyi kan rakkataa nuyi. Gaafa rakkannu immoo nama haadha isaatti mana bokkaan gadi roobaaru nan qayyara soo iddoo jira kan as keessatti gaafa walolisa kana keessatti jechuudha. Nama haati isaa ilmoon koo guyyoomna jijjiira osoo siin jettu osoo siin isa sila mana namaa deemtee kadhattu dhiiftee nikaasii yookaan saasii gurgurtee ergannaan kan dhufee osoo hin jijjiirin du'e jira. Gaafa kana mana tokkummaa isa ta'u feemasoomni tiiktookii kanarraa namni hin jiru dhaabdaniittu beektonni as keessa jirtan ammaa softan dhaabdaniittu gaafa sana ulamaa walloorraa dhaxxanii fiddanii jimmarraa fiddanii arsiirraa fiddanii dubbattanii dhaabsisaniittu dubbattaniittu guyyaa tokko itti dhaabsiftani halkan godhamtamuu sanaa laayivii banatee ilma namaa qalaa ture namni garuu haatis biyya ormaattiin argadhettee teessee sila ergasii qodaa namaa dhaxxee mincitu qoccoo namaa dhaxxee murtuu dhiiftee taa'arti hin eeggataarti harka ilmoosii jechuudha. Hin dhabdadha garuu arra Jawaar kaleessa dhufee wanti Jawaar maaster pilaanii keessatti ni dalagaa ture irraa an kanan galateeffadhaan maa kana mama addabsituma siyaasni siyaasa an dhaaba siyaasaa keessa kamiin keessa hin jiru maaster pilaanii ni poosti godhaa ture haati keenya dhumaa turte karaa nurratti caffamaa ture sanarraa kanan galateeffadhe maaliif haadha miskiinaa imimmaan buufte bohaartu ilmoo lama baattee waan nyaachitu dhabdee bohaartu ilma sii ergattee jettetu har'a jalaa du'aa jirutu iyyii oolaa jira mee adda eegame Jawaar poosti godhuu jammare nama laayivii banatee nama tumaaru argitanittu fidaa osoo mana feemesaatti namni kumni dhibbi tokko hadha walloorraa ulamaan fidamee jimmarraa fidamee arsiirraa fidamee ganda hundarraa fidamee dubbatamaa bule borganama namni hin qalamaara isaa fakkeessu galateeffadhaa wallaahi yoo isin jibbisiise laakiin godhina waan Jawaar hojjetaa argaan irratti aqabamus akka caarraa siyaasa isaa kanaan namni sodaatee taa'us bakka laakiin godhina dhiisaa nu fayyadeera. Mee warrumti nama tumaartu jirtan kuni ragaa baa warrumti nama rukutaa turtan jechi Jawaar godhaa jiru gochi Jawaar godhaa jiru kun nu fayyadeera nu fayyadeera maadha keenya boo'icha dhabee dhiisaa arban nutum beeku nutum miidiyaa fayyadama malee ollaan keenya meeqa bu'aa jira maa hin beekna kanaafi wanti inni nu godhe har'as nu fayyada jechinni immoo harka ormaatiin miti harka doktora biinsi si ciisa yookaan si qabsiise ni jedhe suni wallaahi dhugaadha. Maaliif jetta jedha har'a kaleessa goddanyaan kiyyaa kimaal kunoo mana tokkummaa kanan dhufaa qabameera. Istiraatoo dalaguu qabame gaafa qabamu guyyaa 15 qofannuu kennameedha mana dhaa tura maan jiru allaqee gadi bu'aa harta gaafa gadi buute waan ati godhamtu Allah walam siif rabbitu beeka. Sii galee har'a guyyaa 15 farramamee guyyaa 15 qofa mana dhaa keesseessu Jawaalee keessan farra. Kama kimalim. Sagaleen kun jiru. Saahiba kooti inni qabame suni guyyaa 15 qofa mana hidhaa keessa teessu Jawaalee keessan farramaa gaafa fudhattu naan farramanii taa'aa jiru. Allaqee gaafa gadi buutee ati boolee keessatti qoratamtu malee dirree xiyyaaraa gadi buutaa eenyuun qoratamu malee ba'u. Eenyuun ni gadhiifamu mana bara biyya mootummaan bulchaartuudha. Qabame moo qabame. Qilee seene moo seene biyya kana keessatti miti rakkoo kan hin argu gaafa Itoophiyaatti gadi bu'e. Rabbiin immoo haqa miskiinaan dhiisin hadhas boris nama siyaasatti fayyadamee haqa ijoolleen dhumaartu kana sanaan qabatee siyaasatti fayyadamee Jawaariin kanatti fakkeenyaaf akkana jechan taane haasaaru kana rabbiin isin warabbal kaaba nummoo nu fayyadeera hadhas boris galatoom abbaa giddiiti rabbiin hadhas boris wallaahi laazim haadha keenya kan rakkattee bishaan guuraa jirtu adda ol galchuudhaaf guyyaa 2-3 jechuudha hatin waliin shakila guyyaa 2-3 kaddamaa ture ji'a tokkoon akka fudhateen galchaa ture har'a garuu gaafa dhageessu ilma kee abaluu tajjeese ilma baluu ganda baluu keessaa ajjeefame ganda baluu keessaa ajjeese naan jettee hafte haqqiin ishii sanaa yoomiyyuu isin hin dhiisu warri siyaasatti fayyadamtanii har'a qeeqaartan kanuma isiniin jedhaan. Galatoomii ulfaadhoo. Namni biraa keeruudin dubbadhu. Caaraa qaboo? Toofikisi. Ayyee dubbadhu. Yaasi Jawaarsi poostee aarii irraa qabda. Rabbi keenya. Bamtana aarsuun qabu inni. Inni bamanu aarsu. Ayyee ishii dubbadhu yaada. Tokkoffaa suuraa keessan garuu danuu riippoorti godhe naa ka'uu dide malee danuun irratti akka inni kaasu riippoorti danuun godhaa ture hin dide. Ayyeetti uf. Kaasanii dhiisa bola giddiidhaan funyaan qabdee nu bartee abbaan barbaadde funyaan qabsiifnee barsiifna. Tokkoffaa irratti lolli dhaabateera waa'ee sanaan dhugaadha dhaabateera waa'ee ajandaa Jawaarii. Siluma immoo lolichi gidee wal dadhabame numa dhaaba mala. Lolichi akkuma kan durumatti. Lolichi itti fufee qaxxeetaa miti ji'a 2-3 qaxxeetaa takka wal lolameen beekamu bar. Torbiima tokko techee walirraa kaasaa gizee wal
dhabe jedhe numa dhiisa. Amma takka ture walitti deebi'e. Ijoolleen immoo maadheen gadda nama barbaade dhabanii intinaan finne ma yaldeessa fidaniitu maan jiranu liibii irratti hin argine si. Hin argine? Jari suusii waa liibii irra fidachuu qaban. Walumaa galatti. Suusii waa liibii irra fidachuu qaban. Garuu ajandaan jawaa dhaabeera ijoollee qabbaneesseera taragaaggaayseera kana mormin hundinuu argaarra. Rukuttaan hedduu sana keessa ture dhaabateera. Malee ajandaa dhaabatee hafaan immoo kijiba. Boramma walitti baateessee laalta wallaan. Kijiba. Jawaar danda'ee dhaabee hambisu lola suudii. Akkama kan ajandaa qabbaneessa. Wanti si mudate jira eega jawaar poostii. Eega jawaar poostii si godhee si wanti mudate jira akka wanti sirra ga'ee jira. Akka baala silxaaneetti fuulleetti namni salaamataa naan jedhaa rabama kana qofa na mudate wanti na mudate jiraate. Fuulleetti gama sanatti waamena dubbisaa dha. Wanti rakkoon sirra ga'e hin jiru. Maaliif rakkoon narra ga'a obboleessa biyya of dandeettu keessa jiraatu. Waan biyya nama cabsine keessa jiraataa jiru bara. Biyya of dandeette keessa jiraatu. Biyya yoo balleessite itti gaafatamuu dandeetti. Isa iyyuu kabajaan itti gaafatamta malee dhimbiloo akka miidiyaa kanarraa afaan bananuu miti bara. Postiin jawaar si dararuu danda'a ittamoo akka bire. Wallaahi na dararuu hin danda'u. Ayyee bareeddudha gaa'e. Kanaafuu lollituu dhimmoon dhaabata. Keeruu ajjara kennin. Keeruu. Awwannan dubbaddu arras kaleessas yaani kan kokka kan kootti ijoolleen kun gaafa wal jammartu kaasee paartii qaba lolli suudii kana keessaa gaafa ka'u. Gaafa majammaraa wal lolanu cuudhuma si waltumanii wal dhiisan achii kaanii muka hedduu keessa wal kaa'uu jammaranii sana booddee qabanii waltumanii dhiiga walirraa buusu eegalan. Amma paartii